dinagdeedhaan hawaasummaadhaan akka isaan ciman amala gaarii akka qabaataniif ofiif fakkeenya ta'ee nama adda duree ta'ee hojii guddaa magaalattii keessatti hojjetuu fi nama xiiqii qabu nama quuqama saba isaaf dargaggeessa isa fakkaataniif qabudha. Nama xiqqaatii kaasee hanga guddaatti kabaja ulfinaa fi jaalala hawaasa bal'aa biraa kan qabudha. Gaafa sanbata duraa waltajjii irra tureetuun gara mana isaatti galaa jiru ganda magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 bakka addaa waldaa araaraa iddoo jedhamu cinatti qaama hin beekamneen miidhaan irra ga'eetu bilbilamee dhaabbannee yeroo dhumatti bira geenyee akka inni mana yaalaa hospitaalaa ispeeshaalaayizii Naqamtee akka inni galu taasisnee turre. Haa ta'utii yaaliin godhamuufiyyuu malee du'arraa hambisuun hin danda'amne. Qabatee nama haasofsiisuu nama taphachiisuu hojjetee nama hojjechiisuun alatti nama rakkoo addaa keessaa hin qabnee fi jaalalaan kan nama wajjin jiraatudha. Hawaasa keessa dhokatanii karaa dudduubaatii midhaa rukuttaan miidhaan irra ga'eera kan jedhamu. Namoonni ergasiitii ajjechaa kanaan shakkaman 10 ta'an to'annoo jala oolaniiru jettanii mee sana nutti hima. Taatee kanaan kan wal qabatu namoonni 10 ammaaf to'annoo seeraa jala galanii qoratamaa jiraachuu qofaadha kan beeknu. Qaama akkamiitu ajjeesuu danda'a jedhamee kan akka hoogganaa nageenya tokkotti shakkitan ni jiraata. Kanaan dura magaalaa Naqamtee keessa Abbaa Torbee kan jedhamu ajjechaa akkasiitiin mootummaanis himataa ture. Egaa akka waliigalaatti inni amma ka'us hin jira jenneedhuma akka tilmaamaatti yaalla kan qorannaa poolisiitiin ganaa qoratamee adda ba'u akkuma jirutti ta'e namni kun hojii isaatiin adda amala addaa waan garaagaraa kan hin qabne waan ta'eef kan biraanis jiraachuu danda'a garuu gara fuulduraatti qoratamee kan bira ga'u jiraachuu danda'a. Magaalicha keessa ajjechaan wal fakkaatan namoota garaagaraa irratti raawwataa ture. Waan kun itti fufee jira moo xiqqaatee jira dhiyeenya kana? Waggaa asitti waan kun xiqqaatee ture. Xiqqaatee hawaasnis hojiidhuma isaatti galee jira. Ammas ji'oota darban kana keessa ajjechaallee yoo hin taane namoota 1-2-3 kan ta'an irratti dhokataniidhuma meeshaadhaan namoota mammadeessuun tureera. Mani maree walaabaa Suudaan diigamuu fi labsiin yeroo hatattamaa labsamuu durtamaa marichaa Leeftinant Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan beeksise. Mani marichaa kadama waraanaa fi siviilii irratti walitti dhufuun mootummaa ce'umsaa Suudaan hoogganaa ture erga loltoonni biyyattii bulchiinsa siviilii addaan kutti diigame. Ministeerri muummee Suudaan Abdalla Hamdok dabalatee gaggeessitoonni siviilii to'atamanii jiran. Suudaanitti gaggeessitootni waraanaa fi gareen siviilii waggaa 2 dura waggaa dheeraaf biyyattii gaggeessaa kan ture Omar al-Bashir aangoorraa kaasuun erga mootummaa ce'umsaa jaranii ammayyuu akkuma wal dhabanitti jiru. Mootummaan ce'umsaa mana maree walabaa jedhamuun beekamu filannoof akka haala mijeessuuf kan ijaaramedha. Biyyattiin gara dimokiraasiitti ceeti kan jedhus abdii lammiilee biyyattii fi hawaasa idil addunyaa ture. Garuu erga baatii fulbaanaa keessa fonqolchi mootummaa deeggartoota al-Bashiriin yaalame jedhamee muddamni hammaachaa dhufeera. Kamisa darbe namootni kuma hedduutti lakkaa'aman guutummaa biyyattii irraa daandiitti bahuun deeggarsa gara dimokiraasiitti taasifamuuf qaban mul'isaniiru. Haa ta'u malee deeggartootni garee humna waraanaa gaggeessitootni garee warra siivilii ga'umsa kan hin qabnee fi dinagdee balleessaniiru jechuun himatu. Kun kanaan osoo jiruu wiixata har'aa barii waraanni Sudaan miseensota kaabinee bulchiinsa siivilii Sudaan 4 fi ministeera muummee biyyattii hidhuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Sudaan Abdalla Hamdok humnoota waraanaatiin erga to'atamaniin booda gara bakka hin beekamneetti geeffamu ministeera odeeffannoo biyyattii beeksise. Ministeerri muummee Sudaan Abdalla Hamdok kan yeroo ammaa hidhaa mana keessaa jala akka jiran himamu uummanni karaa nagaa bahee mormii itti fufuun warraaqsa isaa akka eeggatuuf gaafachuu isaanii ministerichi beeksiseera. Kan hordofee tarkaanfii gurguddoon fudhatamuun himame. Balaliin xiyyaaraa gara Kaartum taasifamuu fi Kaartum irraa ka'u adda cite. Manni maree walabaa Sudaan kan damee humna waraanaatii fi siivilii irraa walitti dhufuun mootummaa ce'umsaa Sudaan hoogganaa jiru diigamuusaa dursaan mana maree walabaa kana Leetinaal Jeneraal Abdel Fattah Abdirrahmaan al-Burhaan himan. Al-Burhaan haasaa taasisaniin labsii yeroo hatattamaa guutummaa biyyattiitti labsaniiru. Kana malees kaabineen mana marichaa akka diigame ibsaniiru. Bulchiinsi yeroo fi biyyattii gaggeessu akka hundaa'us ibsan hoogganaa waraanaa kun hawaasa
hawaasni idil addunyaa yaalii fonqolcha mootummaa Sudaan haalaan balaaleffateera. Gamtaan Afrikaa fonqolchi Sudaan qalbii na cabsee jedhe. Durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki Mahammad marii saffisaa waraanaa fi qaama siivilii Sudaan gidduutti akka eegalu gaafatan. Dabalataan namoota siyaasaa hidhaman akka hiikamanii fi kunuunsi mirga namoomaa akka taasifamu gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa adeemsi ce'umsaa Sudaan bakka toora isaatti akka deebi'uuf gaafate. UN namoota seera malee qabamanii fi manatti to'atamanii jiran hatattamaan gadhiifamuu qabu jechuun humna nageenya biyyattii gaafateera. Ameerikaan gabaasa fonqolcha Sudaan keessatti raawwataa jira jedhameen guddoo yaaddoo ibsite. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeffrey Feltman fonqolchi waraanaa kamuu fudhatama hin qabu jechuun deeggarsa US taasistu rakkoorra buusa jedhan. Dabalataan Sudaanitti gabaasawwan loltuun aangoo fudhate jedhan ce'umsa Sudaan gara bulchiinsa siiviliitti taasisuuf kufaatii guddaadha jedhe Human Rights Watch. Siyaasa gaanfa Afrikaa xiinxaluun kan beekamuu fi UK London kan jiraatu Abdurrahman Said jidabree turtii BBC waliin godhirraatti haali kun uumamuu akka danda'u raage ture. Raafamni siyaasaa Sudaaniin muddatee dhiibba siyaasaa Sudaanii fi biyyoota ollaa Itoophiyaa irratti qabaatu gaafan. ትንቢት አይደለም ግን ሪያሊቲው መሬት ላይ ሲታይ አንዴ ሚሊተሪ ፎርስ ፖለቲካ ላይ ሲገባ raga otoo hin taane qabatamaan lafarratti mul'atu humni waraanaa siyaasa keessa wayita seenu baay'ee rakkisaadha. Akka salphaatti aangoon gadhiisani. Fakkeenyaaf Dargiin bara Faranjootaa naannoo bara 1987tti paartii hundeessuudhaan uffata waraanaa isaa baafatee uffata siviilii uffatee bulchiinsa siviilii ta'uudhaaf murteessee ture. Lammaffaa immoo loltoonni mataan isaanii himatamtoota. Bara Albashiir keessa waan turaniif dhimma sanaan mana murtii bilisaan qorannoo yoo gaggeeffame isaan shakkamtoota ta'anii dhiyaachuudhaaf carraa hedduutu jira. Sadaffaa immoo humnoonni waraanaa bakka lamatti qoodamu. Kan jalqabaa loltoota idilee Alburhaaniin hoogganamani. Kan lammataa hidhattoota milishaati. Isaan kun ajaja tokko jalan jirani. Aangoo akka salphaatti waan isaan gadhiisu akka hin barbaanne ni beekama. Arfaffaa immoo biyyoonni naannichatti argaman biyyoota dimookiraasiin bulan miti. Abbaa hirrummaatu naannicha jira. Biyyoonni ollaa Sudaan kan yaadda'an warraaqsi uummataan ka'e gara dimookiraasiitti kan ce'uuf carraamu yoo ta'e isaaniif yaaddoo uumuu waan maluuf waraanni aangoorra akka turu barbaaduun isaanii kan beekamudha. Dhimmoota kana walitti qabuudhaan waraanni aangoo akka hin gadhiifne tilmaamuu kan hin danda'e. ችሉ ለመገመት ያስቻለኝ ነው። Alburhaan aangoo ka qabatan yoo ta'e Itoophiyaa irratti dhiibba guddaa qabaataa jedha Abdurrahman Said. አልቡርሃን ካሸነፈ ለኢትዮጵያ አስጊ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም Alburhaan Itoophiyaaf yaaddoo uumuu danda'a. Mootummaan Alburhaan waggoota lamaan darban Masrii wajjiniin hariiroo uumuudhaan waliigaltee mallatteessuun dhimma Abbayyaa irratti imaammata tokkicha tarkaanfachiisaa turan. Kanarraa ka'uudhaan dhimma daangaa kaasuun qocholuun gara waraanaatti akka seentu dhidhiibaa turan. Itoophiyaan obsuu isheetiif amma yoonaa ga'e. Kan biraa immoo waraanni Sudaan mootummaa siviilii wajjiniin waliif hin galu ture. Alburhaan kanan fudhatan ture. Lammiileen Sudaan garuu Itoophiyaa akka uummata obbolaatti ilaalu. Itoophiyaa wajjiniin wal waraanuu hin deeggaran. Alburhaan qabsoo jijjiirama kana keessaa yoo ba'e Itoophiyaanoodha. Itoophiyaa wajjiniin gara waraanaatti seenuu mala. Masriin waraanatti hin seeninii sin gargaarru yoo jetteeniin alatti Itoophiyaa gara waraanaatti dhidhiibuu mala. Waraanatti yoo hin seenne Sudaanitti jijjiirama guddaa fida jedheen eegu. Amma yoonaatti yaalamaa ture. Mootummaa Itoophiyaa himataa ture. Hidhattoonni TPLF 20,000 ta'an kaampii baqannaa keessatti gurmaa'uudhaan karaa umaraa fi kaaba dhiyaa biyyattiin seenuudhaaf akka turan ni beekama. Kan biraa immoo mootummaan Sudaan ejjennoo tarsiimaa hin qabanne. Masrii fi Sudaan mormitoota gargaaruuf dhiisuudhaaf kan murteessan yeroo dhimma laga Abbayyaa kaasani. ውሳኔዎች የሚደርሱት ግብጾች ይሁኑ ሱዳኖችም Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii tarkaanfii hatattamaa fudhachuu baannaan Afganistaan keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'amu gan kana beelaaf saaxilamuuf deemaa jedha dhaabbatni nyaata addunyaa WFP'n. WFP'n biyyattii keessatti namoonni miliyoon 28 ol dhabiinsi nyaataa miidhamuu fi daa'imman miliyoon 3 ol hanqina nyaataatiif dhukkubaan saaxilamuu akeekachiisa. Rakkoo beelaa fi maatiin hedduun ijoollee isaanii gurguraa jirti. Dhaabbatni mirga namoomaa Amnesty International waajjiraalee isaanii Hong Kong jiran cufu beeksifti. Kun erga mootummaan Chaayinaa seera nageenya biyyaalessaa jedhu dabarse. Amnestiin waggaa 40 ol Hong Kong keessatti tajaajilaa ture. Amma waggaa kanaatti gadhiisanii ba'uuf himan. Ilmi mootii Saudi Arabiyaa qubeessumii qabdu fayyadamuun mootii duraanii mootii Abdullahi ajjeesuu yaadu qondalaan olaanaan duraanii biyyattii hima. Saad Al-Jabrii ka CBC waliin turtii taasise Mohammed Salmaan bara 2014 abbaa isaaf aangoo akka qabatuu fi yaada kan qabaachuu dubrii isaatti himee jedhan. Akka inni jedhuutti Mohammed Salmaan namnan fixuu ka qabeen guddaa qabu.
Taphataan Liverpool Mohamed Salah taphataa Afrikaa Premier League irratti goolii hedduu galchitaawanii reekoodii cabse. Asiin dura isaa fi taphataan Cote d'Ivoire Drogbaan goolii qixxe qaban. Taphalee Manchester United waliin taphatan booda goolii 3 galchuun caale. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Kafaa'oon marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hundirmaachis qofaatu rakkoo biyyee jiru furuu danda'a jedhe. Itti durtaan Kafaa'oo obbo Mul'atu Gammachuu haalli biyyattiin keessa jirtu hammaachaa waan jiruuf lolli deemaa jiru dhaabbatee qaamni hundi walitti dhufee mari'achuu qabaa jedhe. Lolli kuni lola namni uume wanta ta'eefi lola waliiti wanta ta'eefi lola faayidaa hin qabne wanta ta'eef dhaabachuutu isa gubbaa jira. Yeroo hundumaa kan odeeffamu lola kaabarratti hojjetamaa jiru kana bichaadha. Haa ta'u malee lolli dhiyaarratti godhamaa jiru karaa ba'aa hojjetamaa kan jiru. Akkasumas immoo Gumuz keessatti kan deemaa jiru, Affaarii fi Sumaalee gidduutti kan deemaa jiru, biyyaana keessatti nagaa dhabuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Namni gadi ba'ee ol deebi'uu yeroo inni itti dadhabe jira. Olaantummaan seeraa badeera. Kanaaf sodaa guddaa keessa jirra haadhoo. Marii biyyaalessaa kan irratti ejjannoon Kafaa'oo maali? Hundumtuu walitti dhufee buufii kan qabu iddoo tokkotti dhufee ilaafilameedhaan haasa'ee rakkina biyyaana keessa jiru rakkina seenaa jira, rakkinni siyaasaa jira, rakkinni dinagdee jira, rakkinni hawaasaa jira. Kana hundumaa ta'anii isa waggaa baay'eedhaaf biyyaana keessatti ture kana yoo walitti siqanii hiikan malee waan jeenuunii ta'anii dhimma isaa fudhatanii dubbii kana hiikuutu fala ta'a malee qawween wanti dhufu hin jiru kan jedhu qabnan. Lolaan tokko ajjeesuun hidhuudhaan gabbarsiisuudhaan waa tokko wanti dhufu hin jiru kana waggaa baay'ee irratti deemneerra. Biyyattiin immoo qawweedhaan uumamte ammas qawween baankiidha jedhanii hin danda'amu jennan. Namoonni hedduun amma yaada isaan qabanii akka biyyattii jirtuutti akka haalli amma jiruutti marii ammaan tan godhuun yookiin marii taasisuun waan yeroon dabartee jedhan. Dhiyeenya kanallee akkuma agarree mootummaan haaraan hundeeffamee jira. Mariin kun maal jijjiirjettee yaadda? Isuma uume kanatu haaraadha jedhee namatti hima malee haaraa jechuun maal jechuudha? Haaraa jechuun sirna jijjiiruudha. Haaraa jechuun araara uumuudha. Haaraa jechuun nagaa fiduudha. Haaraa jechuun badhaadhina fiduudha. Haaraa jechuun dimookiraasii gadi buusuudha. Kun hin taane. Kanaaf nagaa fiduun hin danda'amne misooman fiduu lolli itti fufaa jira. Lola kun dhaabbachuutu isa gubbaa jira. Hundumaa caalaa dhiigi dhangala'aa jira. Qabeenyi badaa jira, baay'ee rakkina guddaatu jira. Beelli immoo itti fufaa jira. Hawaasnis iddoo adda addaati jira. Dhukkubi adda addaadhaa jira. Akkuma beektanitti rakkina guddaatu karaa adda addaatiin 360 digiriidhaan nutti deemaa jira jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuun marii kanaaf barbaachisaa jettanii kun waan ta'uu danda'a jettanii yaaddu san? Maal egaa araarri nufa jennee yommuu yaaddu araara kan fiduu danda'u warra hidhaman kana hiikuu barbaachisa. Namooti hidhamanii sababa siyaasaaf warri hidhamanii yakka gara biraa hojjetanii miti. Sababa siyaasaatiif jedhanii hidhamanii lafa isaanii ni qabdetti waa fiduun hin danda'amu jennee yaaddu. Galatoom obbo Mul'atu. Galatoom yaadisiin talabu. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Sagantaa kana qopheesse Zalaalem Taadessaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Akborisaatti akkana nagaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.